Yesuus dhufee waa'ee tokko ida'uu tokko maal jetta innan tokko ida'uu tokko tokko. Waamicha ulfinaa deebii salphaa. Aadaadhuma keenya keessatti duudhaa'uma keenya keessatti waamicha ulfinaa hafuun salphina kan jedhu jira. Waamichi kabaja sijammar waamicha keessa ulfinatu jira. Namni gooftaa otuun arginu du'aa. Nuyin kaana bor. Nama rafetu kaa moo nama du'etu kaa. Kanaaf duuti siif maali? Hirriba hirmee maaloo. Waamicha ulfinaaf deebii salphaa hin laatin yookaan hin kennin. Macaafa qulqulluu keessa Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 20 fi tokkoffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 see jirtu kutaa kana lamaan duwwaa waamicha ulfinaa deebii salphaa kan jedhuufi waamicha ulfinaatiif namoota lamaan sinitti agarsiisa. Nama deebii salphaa laatee fi nama deebii ulfinaa laate tokko lamaan isaanii maaltu mudataa kan jedhu nama waamicha isaa kabajeef nama waamicha isaa salphisee jedhee sitti dubbata. Garuu waan nama dhibu aadaadhuma keenya keessatti duudhaa'uma keenya keessatti waamicha ulfinaa hafuun salphina kan jedhu jira. Waamichi kabaja sijammar waamicha keessa ulfinatu jira. Kabajamteetu kanatti waamamtu. Nama hunda miti kan waamamu keessa unique godhee gaafa si filatu, gaafa si maratu, gaafa si barbaadu si waama waamicha sanaaf deebii ga'aa kennuu qabda. Kutaa macaafa qulqulluu Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irratti waamicha ulfinaaf deebii salphaa laatame tokko ilaalla. Yesuus tuuta sonaan baay'ee naannoo isaatti yommuu arge gara gamaatti ce'aniif jara keessaa bartoota isaa filatee kottaa gara gamaatti ce'aasin ittiin jedhe. Barsiisaan seeraa tokko immoo gara isaatti as bahee barsiisaa gara ati dhaqxu hundumaatti si duukan bu'aa jedhee kadhate barsiisaan kun. Yesuus immoo wangoon boolla qabdi simbirris mannee simbiraa kan jedhamu qabdi. Yesuus Kiristoos garuu lafa mataa isaatti dhokfatu hin qabu. Kan biraa tokko immoo bartootuma keessaa tokko immoo dhufe yaa gooftaa akka ceenuuf dura abbaa koo awwaaladhee deebi'uun narra jira. Namoota kan lamaan ilaala. Namichittiin seensi duukan ce'a jettu gloorii Yesuus Kiristoos agarsiise miraakilii Yesuus agarsiise. Dinqii Yesuus agarsiise kana argeetu Phexros Yohaannis Yaaqoob gaarichatti maal jedhan iddoo kana taa'uun akkam gaariidha iddoo kana taa'uun bareedaadha jedhan eenyuun arganii Musee arganii Eliyaasiin arganii Yesuusin arganii like namichi kunis akka kanadha ulfina Yesuus agarsiisaa ture seexana oofuusaa argee lafati jirtu jiraachuun gaariidha si wajjin hin deemaa jedheera. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 deemtanii gaafa ilaaltanu namoonni dhufanii gaafa jarri guyyaa 50ffaatti ayyaanaan guutamanii afaan haaraa dubbatanii afaan garaagaraa dubbatan ilaalanii jarri kunoo mahayyimiidha jedhan. Jarri kunoo hin baranne eessaa fidanii akkasitti haasa'u jedhan. Argite otuu barataniiru ta'ee amaarinyaa isaanii immoo jammaran jedhamu. Otuu barataniiru ta'ee maastarsii isaanii gadi fiduu jammaran jedhamu. Garuu Yesuus Kiristoos lafaa fuudhee maastarsii caalchisuu beeka. Ammaaree si akkasuma malee Waaqayyo ganama kana maastarsii PhD doktoreetii warra qabna jedhan gara afaan kee banee waan haaraa afaan kee irra kaa'ame. Akka macaafa qulqulluu የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ቆጳው ለጴ nama biraati deebiin arraba Waaqayyoon biraati. Warri kan Waaqayyo mana barumsaatiif iddoo toon taane afaan Waaqayyo irraa fuudhanii sitti dubbatu. Kanaaf namoota Waaqayyoon tajaajilan keessa jirtan naa ta'e arrabi kee arraba Waaqayyo irraa fidee dubbatu. Dabtara irraa macaafa irraa gaazexaa irraa magaazini irraa sassaabdee otoo hin taane arraba leencicha Yihuudaa irraa fuudhii dhaloota kanaaf galaa dhiyeessime Yesuus. Namichi kun astamaariidha diploomaa qabaatu digirii qabaatu hin beeku garuu barsiisa. Waan namni baranne waan namni bira hin geenye saayikooloojistiin saayikaatristiin kam maatimaatikshaaniin kam bira hin geenye beekumsa addaa tokko maatimaatikshaaniin baay'een tokko ida'uun tokko jennaan Yesuus dhufee waa'ee tokko ida'uu tokko maal jetta innan tokko ida'uu tokko jedhe. Inde herrega sabuus x plus y sabuus jennaan haati manaa tokko abbaan manaa tokko jarri lamaan gaafa walitti galanu lamaan isaaniiyyuu tokko. Sana booddee tokko ida'uu tokko meeqa ta'e Waaqayyoon biratti tokko ta'e. Haati manaaf abbaan manaa walitti meeqa jedhe. Herrega Waaqayyooti bakka haati manaaf abbaan manaa walitti staatiksiin biyya lama jedhe lakka Waaqayyoon duratti garuu jarri meeqa jedhe. Wangeelota keenya keessaa sadan isaanii irratti abbaa manaaf haati manaa tokko jedhe caabe. Kanaaf waan fiiziksii isaanii biyyoo nyaachise harkisa guula lafaa biyyoo nyaachise whatever barumsa biyya lafaa irra kan caalu jaraaf laate jara nama guddaa godheetu namicha astamaarii kana bira ga'e. Namicha astamaarii kana bira gaafa ga'u astamaariin akkas jedhan siduu kan deema lafatti lixxullixa jennaani wangooni jedhe lafatti galu qaba. Naduuka yoo deemte ati midraawii qus የሚባል namichi kun midraawii qus አለው. Gabaabadhumatti midraawii qus የሚባል ዲፕሎማ biyya lafaa mana biyya lafaa kotata biyya lafaa qaba saayikooloojikaali dudduubatti deebitanii seensi gaafa gootanu manni hin jiru na bira jedhe. Gabaabadhumatti maaltu hin jiru manni siif ta'u hin jiru jedhe namichi mana ijaaruudhaaf dhagaa buuseera. So manni hin jiru maal jechuudha qorra keessan bulaa yoo natti dhiyee muka jalan bulaa ati immoo dandeessee muka jalan bultu. Waamicha gaafata muka jala buluun
waamicha gaafata qorra keessa buluun, waamicha gaafata aduu keessa ooluun, waamicha gaafata sa'aatii 24 dhaabbatanii nama tajaajiluun jedheetiyyuu itti dubbate. Yesuus Kiristoos galagalee namichatti tokko laale. Ati jedheen akka abbaan jalaa du'ee beeka Yesuus. Kottu gara koo maalinnaan abbaan sii ta'a. Ameen jedhimee maaloo dabalee. Yesuus Kiristoos namichatti jalaa akka abbaan du'ee beeka. Rakkoon namichichaa abbaa akka ta'e beeka. Akka jedhe Yesuus ati garuu kottu jedhe. Maalinnaan abbaan qabdu kaa kottu na duukaa jedhe. Firan qabdu kaa kottu na duukaa jedhe. Alii qabdu kaa kottu nama si godhaa jedhe. Boo'ichatti galaa jirta kottu deebiitti dhiisi ani nama si godhaa jedhe. Nami tokko iyyeetti ani gammachuutti waamameera jedhime maaloo. Gaddatti miti gammachuutti waamameera jedhime maaloo. Namichatti kana gaafa laalu Yesuus dudduuba see namni du'e jira. Dhaadannoo ishee du'eera. Abbaan ishee du'eera. Isayyuu hin awwaalama. Isayyuu galee boo'uuf jedha namichi kun. Yesuus garuu jedhe ati kottu na duukaa jedhe. Boo'uun barbaaddu yoo ta'e kottu na duukaa jedhe. Nama si bira jiru harkaan qabiiti yoo boo'ichaan barbaaddu ta'e duuka boo'i jedhiin maaloo. Isa duuka boo'ichi hin jiru jedhiin. Isa duuka gaddi hin jiru jedhiin. Isa duuka salphinni hin jiru jedhiin. Ati garuu jedheen Yesuus. Ati garuu kottu na duukaa. Ennaani namichattiin attenshiniin see Yesuus duukan jiru. Attenshinii keessa waan fudhaturraa dafaa ija keessan kaasaa. Attenshinii see du'aarra jira. Yesuus bira dhaabata malee yaani isaa waan du'aatti hidhamee jira. Gaafuma Yesuus kottu na duukatti hin jedhu harka isaa kaasee abbaa koo awwaalladhee dhufu jedhe. No! Warri du'aan du'aa isaanii awwaallatanii. Maal jechuudha namichi kun gooftaa utuu hin argin du'e. Namni gooftaa utuu hin argin du'e du'aadha. Namni gooftaa otoo hin beekin du'e du'aadha. Du'aadha kan Yesuus jedhu Alaazaar gaafa du'u Yesuus hin du'e jedhe moo rafe jedhe. Namni otoo Yesuus qabu du'e hin rafe malee hin du'e miti. Namni gooftaa otoo hin fudhatin du'e garuu waan goota nuuf hin qabdan inni inuma du'e. Du'e kan jennu yoo gooftaa malee ta'edha. Du'e kan jennu kiristaanotaaf duuti hirriba kan jedhamee fi du'a miti kan isaan du'an hin ka'u ka. Namni du'e hin ka'u. Nu hin kaana bor. Nama rafetu ka'a moo nama du'etu ka'a. Kanaaf duuti siif maali? Hirriba jedhime maaloo. Kanaaf macaafa qulqulluu beetinsaa'ee kan tinnasallaachuu namoonni tokko tokko du'umayyuu jaaniin argitan. Yesuus Kiristoos ati garuu kottu rakkina qabdaa. Rakkinatti hin galin na argitee rakkinatti hin deebiin. Na argitee gaddatti hin deebiin. Boo'ichatti hin deebiin. Du'eera miti eeyyee inni dhuguma du'eera. Du'eera bakka inni suma sirrii du'e waa'ee because otuu nan argin du'e waan ta'eef. Jireenya isaatti otuu nan dabalatin du'e waan ta'eef. Inna warri kan kooti ammas na bira jiru. Warra ammas bira jiranus maaloodha jarri du'aadha. Warri Yesuusin malee bakkee jiran ammas maaloodha. Mee nama si bira jiran Yesuusin malee warri bakkee jiran du'aadha hiriimee maaloo. Warri kun Yesuusii wajjin jiru. Yesuus lallabaa jira. Tokko garuu du'eera mana. Otuu gooftaan argate waan du'eef maqaan isaa maal jedhameera? Du'aadha jedhameera. Namoonni Yesuusin dhiisanii otuu Yesuus iddana jiru safara kana keessa otoo Yesuus jiru Yesuus irraa gargar ba'anii hin gannazna ixaanatti naqna baarzaafii ulla warri jedhanu jarris maaloodha. Mee du'aadha jedhame maaloo. Garaagarummaan isaanii inni sun gara boollaatti adeemaa jira inni kun immoo boolla geessaa jira. Lamaanuu garuu maaloodha. Mee du'aadha jedha. Gooftaa kan hin qabne du'a. Maqaaf lazzaa ነው አሁን ራሱ ተፈርዶባቸዋል አለ አማዩ ጀረት ማል ተይራ ፍርዲ ጀለ ጀረ ፍርዲ ሰይጣና ጀለ ጅሩ ጀሪ ሲኦል ከሰ ጅሩትን ገለ ማለ ittadeemaa jiru jechuudha amma gooftaan jalaa baasutti Phaawulos akka jedhe gara si'oolitti utuu isaan deemaa jiranu hiixannee keessaa fuudhan deemaa jiraam gara si'oolitti fiigaa jiraam inni naaxaqaallan mannaaxaq ማለት jaalalaan otoo hin taane giddiidhaan maal gochuudha harkaa baasuudha butuu jechuudha inni naaxaqaallan seexana isaan fuudhee deemaa jiru keessa seexana isaanii si'oolitti keessaa jiru ka inni naaxaqaallan harkaa butannaa butamee dhuman dhufe jedhame maal butamee dhufe malee anis karaa si'ool irra qabeen ture jalqabeetu deemu gidduutti na bute jaalala gooftaatu gidduutti nu bute malee nu yoo karaa jalqabnee ture kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhe inni du'eera warri isa waalanis du'aadha kanaaf jedhe warri Yesuusin hin qabne erga du'aa ta'e du'aan du'aa isaa awwaallatu kan inni jedheefi rooma du'aa dhiisi du'aa wajjiniin ooluu du'aa wajjiniin buluu dhiisi waldaa keessa dhaabatee namni tokko tokko yaadi isaa du'aa wajjin jira waan du'aa waan foolaa waan bifan qabne as dhaabbate gooftaa jireenya kennu dhiisee gooftaa tiinaasa'u dhiiseetu du'aadhaa wajjin mana jira ay jabbiin kon duute ay xalayaa du'e dheengada dhaddacha dheengaddaa irratti xalayaa faradamee raawwatee du'eera maal jedhaa firdii jallaannatti faradame du'eeraam wada mazgabbeet yimmalas erga jedhame torbee lama mazgabbeetiidhaa baasii jedhas dhaabate maaliif indaganaan takaraakkaraa
indagana nan falmadha Waaqayyo na gargaaru. Du'eera by the way karaa malee waan du'e xaalitaa jedhee akkuma Alaazaar jedhee kaase dhimma keessan karaa malee du'e Waaqayyo galgala kana hin kaasa. Tigaruu gooftaa duuka bu'e. Namichi kun carraan argateera. Inni tokko maaloo na dibi jedhee boo. Inni tokko immoo kottu sin diba jennaan dide. Ilaal. Inni tokko maaloo adaraa kee ganamaaf galgala furriisa. Godhe maaloo ayyaana kee. Maaloo dibata kee. Maaloo faarfannaa tokko. Inni tokko immoo karaa kaman faarfannaa kana keessaa bahee sirba. Karaa kaman tajaajila kana dhiisaa. Karaa kaman faarfannaa uma kana dhiisaa cikii kana karaa kaman dhiisaa. Gaaf tokko sinitti meera. Ormaappii seexanaarra kaballaa Yesuus hoyyaa jedhe. Yesuus wajjin taaggalaa taaggaa adeemuu wayya. Seexanaa wajjinii wal baattanii deemuu. Biyyi lafaa mijataa ta'uu danda'a garuu du'aadha. Yesuus wajjin garuu wallaansoo cimaa keessa jiraachuu dandeessa. Garuu jireenya gaarii jireenya foolii qabu jira. Tokko tokko jilbeenfatee yaa Waaqayyo ayyaana keetiin na argi jedha. Tokko tokko immoo tajaajila dhiiseen qonnaatti galaa. Privilege እድለኝነት እኮ ነው አገልግሎት። መጽሐፍ ሲናገር ምን ይላል? ኤጲስቆጶስነትን የሚፈልግ እሱ መልካምን ስራ ምን ብለዋል? ፈልገዋል። ሆጂ ጋሪ ፊላቴራ እን ተጃጅለ ፊላቴ ተጃጅለ Waaqayyo inni filate hojii Waaqayyo hojjechuu inni filate inni maal filateera hojii gaarii filateera hojii akkamii filateera lafa kanarraa hojiin gaariin beeta mangistii bushuudha jedhameen saafamne hojiin gaariin tajaajiluudha kanaaf tokko tokko jilbeenfatee maaloo nan tajaajila jedhee bo'aa tokko tokko namicha kana laalaa siduu kan deema lafa tilixxillixaa maaloo anoo akkasin godhaa maaloo anoo si wajjiniin bulaa anoo si wajjiniin oolaa jedhee bo'aa deemasi wangoon lafa galuu qaba an lafan si kaadhuun qabu sakanaan immoo maal jedha Waaqayyo carraa sirra bu'e kottu na duuka kan kadhataa jirutu jiru carraa sirra bu'e nama sibira jiru qabiitti carraa sirra buunaan tajaajilaa jirta jedhin maaloo carraa sirra buunaan waamamaa jirtaa jedhin maaloo kooliingiin kun kasi qaqqabe carraadha silkii nama baay'eetu qabu keessaa si dawwale Yesuus silkii nama hundumaatu qabu keessaa si dawwale Yesuus maqaa nama hundumaatu beeka keessaa si waame Yesuus namoota baay'ee harka isaatiin uume siin garuu keessaa si fo'ate Yesuus harka kee ol kaasee ani qomoo fo'amaadha jedhame maaloo dabalee yeeyyiti ani qomoo fo'amaadha Waaqayyotu keessaa na fo'e malee kan na bira dhaabatee na gashii jedhu jira annan tajaajila annan deema an siifan hojjedha ani jedhem garba ta'ee jedhe mucaa miti maal ta'e isaa wajjin jiraachuu na wayye Luqaas boqonnaa 15 irra mucaan jiru kuni itti fakkaate biyyi lafaa kedhe mana baasaa keessa deemna asii dammamuura yoo barbaade birrii baasaatiin qumaara taphataa namna abbaa kanaattiin jedhu jiru gaaf tokko kedhe hichi jedhe kana wajjin taa'uun na dabbaree ay qabeenyatu macheesse namooti qabeenyi macheesse waan bubbucuu barbaadu bakka ijji isaanii bubbucata yaadi isaanii bubbucata mucaan kuni abbaa laalee በጌታ በኢየሱስ ስም ንኑፌ በቃ kana wajjin jiraachuu haadha laalee በጌታ በኢየሱስ አንከነ ማይሞተ kana wajjin ingale baay'ee qabeenya abbaasaati garuu akkas jedhe abbaaye nani kottumees manwaadha inni be abbaa naahir qabeenya kana eessadat iddoo isin hin jirre naqee jiraadha maayina ne dabbartani wayin gurguramtan wayin qayyaramtan soofaa miti inuma deema singatee ishii maarree kunooti ka fudhu edhani dimmissi godhani kennan itti xabatee jedha qabeenya abbaasaatti itti maal godhe allaaqxobbat qabeenya abbaasaatti xabatee gaaf tokkoodha wanti lafarraa inuma dhuma qabeenya abbaasaa hin dhume mucaan kuni waan nyaatu dhabee mana maal jedhee mana abbaa kootti deebi'aa jedheetu qalbii diddiirrachuudhaaf iyyuu በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው እረጀቴ ሞራሊ ሳን ይረደሜ ደሜ ዋንተ አንገፈቱ ማነ ጅሩ ቁጥሱቱ ባይ ዋንተ እና ሞራሊ ማቲ ሳረደሜ ራ ዋንተ አንከናማ ከነ ጎዴ ማን አባ ኮት እንደቢው ሄደ ጀራና ጀደና ሰራተኛው መርባደን ይሄ ሙጫ ከሌሰ ሰራተኛው ዱ ከሰዲት ሆዬ ኤግዳሬ ጀናኒ ነነ ጋይደ ኛታም ሞን ደወታኒ ኛታ ደወናኒ ፍሪፋሪ ቦዬዳ ባቅለኛት ቦዬኒ ፈተፈተሜ ባቅላ ቦዬዳ ወጅም ባቅለ ቶርቶራኛ የሮ ባዬ ደበርቴ ከከነ ወንቶቲ ኑቲ አከተሳት ገዲሳ ጅሩ ገቲ ጉዳ ከፈለ ይኑር ካንገሉ tajaajilli Waaqayyoon waame kun akka salphaatti kan nuti ilaallu mana kana xaraguun hojiidhaa mana qosoon an xaragaa mana innati jettu kuni namoonni baay'een gatii kaffalanii barbaadanii dhabanii namni tokko waamicha guddaa waamameeraan jedhame maaloo dabaliti waamicha guddaa waamameeraan jedhame maaloo taraa xirrii ayidda biyyanii xirrii waamichi koo waamicha karaa daarii miti mana taragu waldaa keessa mana taragu si wayya beeta mangistii irra teessee tashkarakkaruura daawit akkede ogdii mana Waaqayyoo naa wayya achi booka dhugurra asii bishaarraa reebu dussanii dhuganii Yesuus wajjin deemu wayya mucaan kun akkas jedhe booyyee wajjin wallaansoo qabuun qeensi isaa irratti caccabe dhume ennaan ani amma kana booddee mucaas ta'uu hin danda'u
mucaas ta'uu hin danda'u. Garbata eenna erga sarratanya ta'uu hin hamne mana abbaa kottan naqee garbata. Argite? Yesuus bira dhaqanii garbata uwayya. Yesuus itti deebi'anii garboomu wayya. Isaa wajjiniin ta'anii ilame yoonni si didee miila isaa jala taa'e. Yoo si yaadachuu didee miiluma isaa jala si wayya. Yoo si banuu didee miiluma isaa jala si wayya. Yoo balbalicha sirraa banuu didee didii balbala isaa jala taa'e. Balbala isaa jala taa'utu gati qaba. Miila isaa jala taa'utu gati qaba. Yoo sitti cufee Yesuus hin gashu yoo siin jedhe iyyuu lakki yoo narraa banuu baattes barati bantu balballi jiraan nan banamuun hin hafu waan ta'eef. Barati bantuun gangaladhee ol gala malee asuman taa'e. Namoonni tokko akkas jettanii akka hirtan nan beeku. Barana duwwaan seeka. Yoo didde nan sokka. Barana duwwaan seeka. Yoo diddanis akka warra intina araban naqa. Naqin. Warra araba jiran irra balbala Yesuus itti gatamanii taa'uu wayya. Kanaafi carraan nu itti waamamne carraa salphaa miti isiniin jechuuf hin jedhe. Mucaan kun deebi'ee akkas jedhe. Maaloo mana abbaa kootti deebi'ee garba ta'uu naa wayyadee qalbii diddiirrate sammuutti deebi'ee jira. Namicha birriin macheesse kana dafee sammuutti hin deebi'u kana isiniin jedhe ibsida. Booyyee hojii yoo bule malee sammuutti hin deebi'u. Karkarroo hojii yoo bule malee namni qabeenyi macheesse deebi'ee sammuutti hin deebi'u. Namicha kana ilaalaati jedheeti gooftaan ofii isaatti lakkaa'e warra gara koo deebi'an. Ameen. Ani ulfinaan nan barbaada. Namichi kuni Yesuus Kiristoos carraa kottu na duukaa jedhu kenneeraaf. Kottu na duukaa. Damoozi kenna bira. Kottu na duukaa abbaa keessa du'e dhiisi abbaan sii ta'a. Kottu na duukaa bajeta kennatu sii maddaba. Maalan nyaadha maalan nu gabbaa koo eenyutu awwaalan jedhin. Nama awwaalu qopheesseeraam Yesuus. Du'aa isaa maala godhatu. Mucaan nama awwaalutu hin jiru jedha Waaqayyo immoo du'aan tokko bira jira kan isaa awwaalu. Waliin caalanu garuu wal awwaaluu hin dadhabanu. Waliin caalanu garuu wal awwaaluu immoo hin dadhabanu jarri wal awwaalanu ati garuu kottu awwaala keessaa ba'i. Safara du'aatii ba'i. Du'aa wajjin lakkaamu keessaa ba'i. Jara sanaa wajjin lakkaamu keessaa ba'i kottu jedha Waaqayyo. Kaayyoon Yesuus namichi kun jara wajjin akka lakkaamne. Namichi kun garuu akkas jedha. Akka abbaa koo awwaaladhee dhufa. Yesuus immoo si'a lama sitti hin deebisu. Kottu jedhe miti hojii isaa irra bu'eera. Maaliif kottu jedhee fiigee dhufee siin qaqqabaa jedheera namichi kun. Waamichatti na waamte chillaalila'u mimaxaala'u. Dhugaa Waaqayyoo siin qaqqabaa. Haftee jennaan haftee taadhis. Nan qaqqabaan hin hojjetu Waaqayyoon biratti. Siin qaqqabaanii jedheen. Deemii jennaan Yesuus immoo waan booda jiru duwwaa miti waan dura jirus beeka. Yesuus amma gaa namicha kana gatee maal yaabee? Bidiruu yaabee. Bartooti isaa warri tole jedhan immoo isaa wajjin bidiruu yaabanii deemanii warri yeroo beekan warri waaqa beekan warra boomii beekan. Qilleensi jabaan bishaanicha irratti hin ka'e. Amma dhaan bishaanii bidirucha irra dambali'utti hin ka'e. Bartoonni garuu gara Yesuus kana dhufanii isa dammaqsanii yoo dhumuu fi nu oolchittiin jedhan. Maaliif sodaattani? Isaaniin jedhee bishaanichaaf qilleensicha inni ifate. Namichi hafe kun gaafa ni dhufu qilleensa isaa eenyutu ifataadha amma gaaffii. Siin qaqqaba jetteetta kottu ishii qilleensa keenyutu si ifataadha gaaffii. Gatii Yesuus duukaa yaabbataniif bidirucha irratti qilleensi jabaan tokko tureera. Qilleensichi gatii Yesuus dhufeef miti kan inni ka'e ka'uudhuma waan qabuuf saatii isaa eegee ka'e. Gaafa qilleensichi ka'u garuu Yesuus rafee ture jedha. Haleluuyaa. Qilleensa kana keessa taa'anii namoonni tokko Phexros fakkaneeru. Namichatti si hafte sana wayya. Dhumneerra nu jennaani. Wayyu. Rakkinicha keessa Yesuus wajjin wayyaa. Namni tokko rakkatus ce'aa jirta jedhimee maaloo. Yesuus wajjin ce'uu wayyaa jedhimee maaloo. Rakkinichuma keessa jedhimee maaloo. Isa wajjin ce'uu wayyaa jedhimee maaloo. Warra hafan immoo warra rakkinicha keessa deemaa jiran wayya. Na wayya kan jedhu namni tokko yee maratee amena haa jedhu ka. Inni hafe rakkinan qabu awwaalee mulluu isaa nyaachuu jalqabeera. Ati garuu rakkina keessa jirta. Garuu kan ce'aa jiru si uumu. Jaallattu jibbitus waan ce'amaa jiru tokko jira ameen jedhaddaatti dabale. Yoo feetes yoo fedhuu baattes rakkattus ballattus waan ce'amaa jirutu jira ameen jedhatti. Ameen ameen. Namichatti hafte du'aadhuma bukkeetti hafte amma wana du'aa bira jirti achumatti beeka Waaqayyo. Ergasii deebitee Waaqayyo waliin argite. Achumatti gate coming calling isheenaaf bilbilli isheenaaf guyyaa tokko bilbilame gaafuma sana cufame. Deebitee si'a 30 dawwaltee ta'a busy no. Guyyaa waamame sanatti garuu accept godheetu duuka deemeera ta'e arrayyuu seenaan sama caaba qulqulluu keessatti iddoo gaarii qabatu. Kutaa kanatti waa'ee namicha kanaa cufame hafe. Du'aa wajjin cufame hafe. Du'aa wajjin cufamuur, du'aa wajjin lakka'amuur, biyyoo wajjin hafuurra, biyyoo duwwaa ta'uurra, konkolaataa duwwaa keessatti beekamurra, mana duwwaa keessatti beekamurra, abbaadhaa wajjin hafuurra, haadhaa wajjin hafuurra galgala kaname irra siikeen jaalala Yesuus lookoo isaatiin itti siidheera maqaa Yesuus. Mi Yesuusii wajjin naa wayyaadha. Naa wayyaa. Hin qabdu kiisiin kee duwwaadha Yesuusii wajjin sii wayya. Ameen ameen. Qabeenyi kee galaana zimin jechisiisu qaba. Kutaa kana keessatti Phexros faayin maraatanii namichatti si'a oolte wayya ennani Yesuus keekkeedhe. Maal isinii jedhe? Rafeen jira miti ani.
Galaanni immoo maalirra bahee? Markabicharra bahee jedhamti. Qoy amma bishaan tokko lolaan tokko tu asii dhufe mataa kee argata moo miila kee argata dura? Yesuus eessa ciisee jira jedhu? Miila jala ciisee jira. Bishaanichi dhufe dura Phexrosiin fa'aa argata moo Yesuusin nyaata ture? Jarri garuu dhaabatanii raafamuu inni rafeeyyuu. Inni rafee tasnaannaa isaan dhaabatanii romu. Gala galanii akka jedhee raftaa jedhanii kun ruufaa sayyuu bageetaa Yesuus kunoo dhumaa jirraam nu ennaan dhaabatti dhumtuus inni waan iyyuu rafeen numne. Namni tokko miyaan dhaabadheen du'u jedhimee maalawu? Jiraattiin du'u jedhimee maalawu? Dhaabattanii duutuu sinaan inni rafeeyyuu jira. Bishaan yoo dhufe duraan argata moo sin argataa? Gaafa laalanu edaa dura si argata jedhan. Bishaan nan arganne si argataa re. Nana jumaan ol ka'ee gab jedhee. Bishaanicha duwwaa gab jedhe ton taane Phexrosis duuka gab jedhe. Warri watan silaa ulluun farru zimmaalu. Gab jedhii tokkichaan qilleensi Yesuus irratti ka'es qilleensi jaratti ka'es. Qilleensichi yookaan immoo tuujubi bishaanichaa Phexros fa'itti ka'e. Jarri immoo Yesuusitti ka'an. Warri natti kaatanis warri Phexros fa'atti kaatanis zimbalu gaafa jedhu bishaanichi zim jedhee Phexros fa'aa immoo Yesuus irraa zim. Yesuus Kiristoos duuka gaafa deemtu fayyina guddaa eebba guddaa moo'icha guddaatu jira. Chaalenjiin jira moo hin jiru? Jira. Dhabuun jira moo hin jiru? Jira. Shamiitii tokko iyyuu hin dhabda garuu miraakiliidhaan fidee harka kee keessa kaawwaa Waaqayyo. Jireenya kee irratti Yesuus duukaa gaafa deemtu wajabaallee aawwaallee Yesuus bira galuun konfartii miti. Cinqiidha Yesuusin argachuun beela'uudha. Yesuusin argachuun dheebochuudha akka fooniitti. Yesuusin argachuun garuu jireenya baraatiif kaadhimamuudha. Yesuusin argachuun garuu Yesuusii wajjin samaay keessa jiraachuudha. Namni tokko Yesuusii wajjin naa wayyaa jedhamee maalawu? Namichi kun waamameera kottu na duukasii wayyaa ennaan hin dide hamma gaashi booddee dhufeera taa'am namichi kun garuu maaliin ce'aadhama? Kan ce'amu Yesuusii wajjin markaba argatee iyyuu takaraayyee iyyuu yoo nan ce'a jedhee qilleensicha jira. Qilleensichi immoo eenyuun jalaa malee zimin jedhu Yesuusiin jalaa malee zimin jedhu. Kanaaf namichi kun guyyaadhuma sana karaatti hafee deebi'ee galaana irra dhaqeera ta'uu nanne ta'uu wanti caafamee hin jiru garuu namichichi hafeera. Waamamanii afuu keessaa sina oolchu Waaqayyo. Waamamanii afuu keessa waamamanii gamatti afuu keessa carraan namarra bu'ee salphachuu keessa si oolchu Waaqayyo. Du'a biratti afuu keessa si oolchu Waaqayyo. Du'a otoo awwaalanii afuu keessa si oolchu Waaqayyo. Du'a gangalchaa afuu keessa si oolchu Waaqayyo. Namni tokko iyyiti du'aan gangalchuu ani jedhamee maalawu? Jireenyi Yesuus keessa hin jirre kamiyyuu du'a gangalchuu. Suuqiin Yesuus keessa hin jirre du'a gangalchuudha. Tikiriin Yesuus keessa hin jirre du'a gangalchuudha. Waamicha keetiif dursa kenni. Abbaa keerran caala waamicha inni si waamaa jiru kun. Ay Yesuus garraamiidhaan gara laafessaam. Abbaan akka jalaa du'e koo beekaam garuu na duuka bu'ee. Utuu isa duuka bu'eera ta'e biddeen gaddaa nyaachuun hafeera. Yesuus duuka deeme qoy gidduuttan gadda abbaa koo ta'a jedhamoo gama ce'ee. Inni irraanfachiisa moo inni irraanfachiisu? Nama si bira jiruun madaan qulqulfateen si irraanfachiisaa jedhin maalawu? Na irraanfachiisa jedhame maalawu? Duuka bu'i rakkina tamma keessa deemaa jirtu si irraanfachiisa. Duukaa deemi waan keessaa ba'uu sodaate sana si irraanfachiisa. Du'a abbaa kee du'a haadha kee si irraanfachiisa Yesuus. Boo'icha afaan keetii fuudhee afaan kee irra faarfannaa kaa'ame Yesuus. Gamatti reeffa gatiiti jedheen kottu na duuka gamatti ce'e. Maaliif sin irraanfachiisa? Namichichaaf garuu hin ifne. Inni tokko maaloo si duukan deema jedhee boo'a. Inni tokko garuu maal jedha? Awwaalladheen dhufa. Awwaallattee dhufta moo duuka buute? Akka kee kaasitti ansi duukan bu'aa jedhamee maaloo? Wanta fe'aafu edhi dabaliti. Gateen si duuka bu'aa jedhamee maaloo? Phexros akka jedhe nuyi jedhe waan hundumaa dhiifne si duuka buune. Maal dhiifne? Mana qabna dhiifneerra, markaba qabna dhiifneerra, hojii qabna dhiifneerra, whatever. Waan qabnu everything keenya gannee si duuka maal gooneerra? Hin gaabbinu ati jireenya bara baraa namaa laattaa. Mana nurkaa buuftee jireenya nuu laattaa. Konkolaataa nurkaa buuftee jireenya nuu laattaa. Biyya nurkaa buuftee biyya waaqarraa nuu laattaa. Ati naman kassarsitu si duuka deemuutti hin gaabbinu. Hundumaa dhiifnee si duuka buuneerra. Namoonni tokko waamicha keessan chillaa kan jettan, namoonni tokko waamicha keessan kan dagattan, biddeenaaf jettanii, garaaf jettanii, suuqiif jettanii, oofcoof gabaadhaaf jettanii, sanbata kan gantan, ergaan sinii qaba. Waaqayyo waamicha ulfinaan si waame. Ani jedhime maalo ulfinatti waamameera jedhe. Waamichi gooftaan si waame jedhin. Dubbicha ofitti galagalchi immoo waamichi gooftaan na waame jedhin maalo. Daldala korra hin caalaa jedhin maalo. Hojii korra hin caalaa jedhin maalo. Mana korra sin caalaa jedhin maalo. Waan hundumarrayyuu hin caalaa jedhi dabaliti. Dabali hin caalaa. Daldala keerra hin caalaa waamichatti itti waamamte. Suuqii keerra hin caalaa wanti itti waamamte.
eeyyee sirriidha daaqoniidha. Daaqoniitu caalaa daldala eeyyeen caala. Tajaajila kan dhaabdan hojii kan dhiiftan waldaa keessanitti qalbii diddiirradhaati utuu inni gamatti hin cehin duuka bu'aa. Sin gatee deemnaan deebitanii argachuu hin dandeessan. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 19. Ergasii Eeliyaas achi ka'ee utuu adeemu Elsaa'i qotiisa utuu qotaa jiru in arge. Qotiyyoon cimdiin 11 yookaan immoo sangaan 22 isa dura turan. Sangaa isa cimdii 12ffaa yookaan 24ffaatiin immoo ofii isaatiif qotaa ture jedha. Ofii isaatiif qotaa ture. Eeliyaas yemmuu isarra ga'ee shaasharaasaa yookaan immoo fooxaattiin dafqa qorfatu darbatee irra buuse. Yemmus Elsaa'i qotiyyoo isaa achumatti dhiisee Eeliyaas duuka fiige. Akee abbaa koo haadha koo dhanuun gadhee nagaatti dhaamee abdii kutachiisee akkan deebinettan si duuka bu'aatii naaf eeyyamittiin jedhe. Eeliyaas immoo deebisee fi ani siin dha'u. Elsaa'i abtaamiin ammas waa'ee namicha abbaa qabeenyaa kana asin tema. Namichi kun yeroo sana miti arrayyuu abbaa qabeenyaa totu jiraate. Bara Eeliyaas turetti garuu horii 24 sangaa 24 yookaan immoo xindii 12 qotaa isa 12ffaa hordaa qabee kan oofu garuu isuma ture. Elsaa'i wanta nama dhibu keessaa sangaa xindii 11 duwwatoo hin taane nama 11f jalatti bushe gabaree 11. Eeliyaas dhufeetu gaafa laaluu waan waamee ni dadhabe natti fakkaata. Namicha abtaamiidha. Kanaaf namicha kana waameeyyuu nageessisu waan ta'eef dhaqeen kabala jedheetu yoo bukkee ga'ee wayyaa isaatiin gaafatti godhu galagalee ilaali. Eeliyaas garuu isa irratti shaasharaa sagate duuka bu'ee hin deeme hin ba'e Eeliyaas. Gaafa ni deemuu jalqabu irra bu'eera waan ta'eef namichatti amma na rukutte jedhee fiigee bira ga'ee gaashee jedhe. Maa inni na duuka bu'isiin jedha Waaqayyo. Amma qabeenya ofuu dhiisiti na duuka bu'isi. Amma sangaa 12 qaba 13 qaba sa dhufu jechuu dhiisirra Yesuusiin qaba jechuu jalqabe. Mee namni tokko Yesuusiin qabdaayii jedhime maaloo inni hundumarra hin caalaa jedhe. Dhaqee akkas jedheen na duuka bu'i jedhe. Sana booddee akkas jedhe dhaabate laat jedhe jalqabeera karaa. Wanti booddeetti na deebisu maa inni jedhe dhaabate. Maaltu booddeetti na deebisa namicha kana biraa jedhe. Waamicha isa caalutti darbuudhaaf namoonni tokko nama sin qabee jiruun chaa'o jechuu jalqabdu. Namoonni tokko waan hojjetaa jirtan waan manaa mandara keessaa ta'in chaa'o jechuu jalqabdu. Harka kaasiitis chaa'o jedhime maaloo nagaa ta'i jedhin maaloo. Qotiyyoo kootiin nagaa dhaameen maatii kootti nagaa dhaameen nufaa'e. Sana booddee achi fiigee hin booyyee jedhe. Nan barbaadin gaazexaadhaan namicha tokko duukaa bu'eeraan jedhe. Hin beektu ka maqaasaa waan ta'eef Yesuus Eeliyaas yoo jette hin galuuf wantichi. Eenyuun nan bu'eera baqqaa nan barbaadin jaalladhee tan deeme jedhe. Warra sangaa qotaniin kottaa jedhe. Kottaa jedheetu taa jedhe sangaa keessan achuma dhadhaabaa kan koo garuu hiikaa inni hiikan qalaa indi hin maraatee namichi jennaan hin maraanne nan tokko asiin gadi bu'e maazar jedhee mucaan maraateera kottaa faazar kottaa mucaan maraateera sangaa qotaa jiru qalaa nuun jedhe maal jennan kan saatii yoo maal gootu gaa qalaa malee yoo maraates yoo fayyaa ta'es qalaa malee maal goone hin qalanii hunduurroo qoma Yesuus sim Elsaa'itti maaltu bu'ee namichi maal nagaa miti sangaa qalaa sangaa waan joobaatee irra bu'e inna qoraan fidaa qoraan as ilaalin dallaa irraa finna inna qinaa acheera inna hordaaf waan joon jira falataa hordaa falatanii abidda qabsiisanii waaddii isaa nyaanna kana bakka namichi kun maraateera itti dhufteetti bakka dubbiin jennaan maraatuun jara moo isa jara maraatuun abbaa ta'e inni fayyeera maaliif jennaan sangaarra waan caalutu isaa gale sigalee qonnaarra waan caalu tokko dhufee mana isaa gale naani illaalu egaa dhumarratti Waaqayyo isin wajjin ta'u gabaroota koo baay'een sin jaalladhaa. Egaa qonnaa keessanitti jabaadhaa isin allamatan qotu. Maal malee jennaan qonnaa kan biraatti waamameera. Maal jennaan ani investara ta'ee ol guddadhee Waaqayyo na waameera. Nagaa ta'a Waaqayyo isin wajjin ta'u lammata waliin arginu. Lammata eeyyee lammata. Maal maazariin kee jiru miti chaa'oo jedhaatti naa himaa isaaniittis. Chaa'oo Eeliyaas duukaa kutee hin deebine. Eeliyaas booddeetti deebii otuu barbaade sangaan 11 jira moo hin jiru. Itti kennee dhiisee dhufeera moo hin dhufu. Murteessee ba'eera waan ta'eef namichi kun deebi'uudhaaf yaadan qaba. Yeroo hundumaadha. Iddoo Eeliyaas miila isaa buqqifate Elsaa'i keessa buuse. Iddoo Eeliyaas miila isaa buqqise Elsaa'i keessa buuse. Maal jennaan iddoo ati jette nan jedha. Maaliif hunda isaa gatee waan manaa ba'eef kanatti hin qalladu. Gaaf tokko erga inni manaa ba'ee duuka deeme gaaf tokko Waaqayyo Yaarikootti ce'i gara gamaatti ce'i naan jedheera Eeliyaas deebii na biraatti jedhe. Jennaan jedhe. Maal gatee akkam ba'e hin beektu jedhe. Maaliif jedhee akkam ba'e maal jedhee tan dhiisa akkamittan deebi'anii akkan deebi'utti manaa ba'anii akkan deebi'utti tan dhiisee ba'e qotiyyoo 11 sanaa ani koode akkan hin deebinetti innaan iddoo ati ejjettu ejjetaadhuma hin deeman lakkii dhimma na wajjin qaba Waaqayyo na wajjinis dhimma qaba qotiyyoo 11 naga dhiisise mina wajjin dhimma qaba jedhame maalo namichi kun guutummaa guututti gatee duuka bu'e maaliif Waaqayyo dhimma waan irraa qabuuf
kottu jedhe qoricha biyyaan si godhaa jedhe horii keetiin kudha tokkoon kana waan inni tanan arganne tan sii kenna jedhe Waaqayyo fideetu macarrashaa irratti sangaan kudha tokko yoo gurgurame yoo baay'ate makiinaa tokko ta'a sangaan kudha lama xindiin kudha lama yoo gurgurame maal ta'uu danda'a konkolaataa ta'uu danda'a kuma dhibba dhibbatti yoo gurgurame sayyuu sangaan tokko kuma dhibba dhibbatti yoo gurgurame kudha laman isaa miliyoona tokko minaaminiidhaan makiinaa ta'uu danda'a ayyaanni namicha kanarra ga'e garuu miliyoona dhibbaa waan argamu miti waan dhaloonni biran geenye maastarsiisaatiin hiriyaan kee maandisii ta'uu danda'a hiriyaan kee kutaa kudha lama si wajjiniin fixee biyya bulchuu danda'a ergaa sitti maarra garuu hiyyaarikoodhaaf garuu qoricha ta'uu hin danda'u bishaan badiisaa sanaaf garuu bishaan ulfa baasuuf qoricha ta'uu hin danda'u ergaa sii qaba Waaqayyo siin garuu qoricha si godhee addunyaa kanaaf deebii si godhee biyya kanaaf deebii si godhee lafa kanaaf deebii si godhee ardii kanaaf deebii si godhee gaaffii dhalootaatiif akkati deebii laattuufi ayyaana isaatti si waameera ayyaameen jedhi maalo iyyiti wal duukaan isa caalutti waamameera waamicha kootti hin baacu jedhime maalo waamicha kootti hin qalladu jedhime maalo ani waan jabaatti waamameera deebi'ee gaafanni abbaa koon awwaalladha jedhe abbaa gatii hin qabne awwaallata abbaan isaa du'eera garuu waan tokkoon sitti hima abbaan duune duuka bu'ii galgala kana abbaan geeddaramne duuka bu'ii galgala kana abbaa ibboo namaa hiiku duuka bu'ii galgala kana abbaa seenaa namaa qajeelchu duuka bu'ii galgala kana har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri kun isinitti aanammu akkasumaan jedhe Waaqayyo warra waamicha koo ulfeessan irraa kaasee nan ulfeessa warra waamicha koo kabajan irraa kaasee nan kabaja erga akkas jedhu siif fideen dhufe ganama kana yoo tole jettee waamicha koo kabajjeedha Waaqayyo waan ani irra si kaa'e yoo kabajje waan ani itti si waamaa jiru yoo kabajje tajaajilan itti si waame yoo kabajje hojii ani itti si waame yoo kabajje waan hundumaan irraa afaan si godha Waaqayyo Ameen ameen harka namaa akkati hin laalle nan godha Ameen biyya lafaa keessatti akkati namne nan godha Ameen hidhii xuuxa akkati na duukan buune nan godha Ameen boo'a akkati na duukan deemne nan godha Ameen Ameen kan kee anatu siif eega jedha Waaqayyo Ameen Ameen warra murteessanii har'aa booddee naa wayya buusaa kee naa wayya mana kee si wajjin ba'ee galuu naa wayya hojii du'aa kanaa wajjin hin gangaladhu jireenya du'aa kanaa wajjin wallaansoon qabu hamma garuu si duuka bu'uu naa wayya hin tuffadhu ogdii kee keessa dhaabadhee mana kee nan xaragaa hin tuffadhu mandara keessa deemee ati dhugaadha jireenya jedhee nan lallaba